Yoo yaashimaa kam jirtu nagaaf jaallee waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Amma odeeffannoo waa'ee cufamuu FIAS 77 isiniif dhiyeessina. Namoonni hedduu ta'an dhaabbanni FIAS jedhamu kun maalidha jettanii karaa keessaa nu gaafachaa turtanii gariin immoo akka namoota yookaan hiriyoota keessan dabalamaniif invite gochaa turuun keessan ni yaadatama. Waan hundumaayyuu dhaabbatanii ilaaluun gaariidha. Mana bana argattee yookaan utaaltee keessa seenuun gaarii miti. Mana sana keessa maaltu jira jechuun gaariidha. Na fayyadamoo nan fayyadu jechuunis gaariidha. Egaan dhaabbanni FIAS jedhamu kun biyya Itoophiyaa keessatti qofaa hojjechaa ture. Miseensota miiliyoona 2tti tilmaamamu qaba ture. Namoonni hedduu ta'an online business jechuun qarshii 1,000 hanga qarshii 200,000tti kaffaluun galmaa turan. Namoota muraasaafis qarshii kaffalaa ture. Amma garuu qarshii hammana hin jedhamne hattuun kun yookaan dhaabbanni FIAS 77 cufameera ofiisaas of dhoksee jira. Egaan FIAS 7 maalidha? Mi'a karma Ingiliziitti himnaa nu hordofaa. Dhaabbanni maqaa FIAS 77 jedhuun hojii koomishiniin hojjedha jechuun namootarraa maallaqa guuraa jiru kun eenyudha? Tibbana hordoftoonni keenya hedduun maalummaaf seera qabeessummaa maallaqa maqaa FIAS jedhuun socho'uu nu gaafachaa turaniiru. Odeeffannoon Itoophiyaa cheek dhiyeenya kana tajaajila nageenya faayinaansii Itoophiyaa irraa argate akka agarsiisutti dhimmi FIAS poolisii federaalaatiin qoratamaa jira jedha. Dhaabbanni FIAS 77 dhaabbata beeksisa hojii koomishinii hojjetu jechuun kan of ibsu yommuu ta'u miidiyaalee hawaasaa garaagaraa waliin hojjennas ni jira. Kana malees miseensota galmaaniif guyyoo hojii laannaa hojiileen kunneen baay'ee salphaadhaa cuqaasuu qofa. Yoo baay'ate daqiiqaa 5 kan fudhatanidha jedha. Hojiin miseensa kee tokkoof laatamuuf maallaqni argatu sadarkaa isaa irratti hundaa'uun garaagarummaa qaba. Sadarkaaleen kunis VIP 0, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 fi VIP 5 dha jechuun dhaabbanni kun ni dubbata. Akka fakkeenyaatti miseensi tokko birrii 10,000 kaffaluun sadarkaa VIP 4 jedhamu kennamaaf dhaabbata FIAS 77 irraati jechuudha. Namni sadarkaa VIP 4 irra jiru guyyaatti hojiilee 17 irratti cuqaasa yookaan kliik godha. Hojii tokkoof birriin 18 ni kaffalamaaf. Haaluma kanaan guyyaatti birrii 306 yookaan immoo ji'aan birrii 9,180 akka kaffalamuuf ni hima. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti hojii erga jalqabees namoota baay'een jaallatameera. Lakkoofsi namoota galmaa'anis miiliyoona 2 ta'eera jechuun ji'a tokko dura himee ture. Haa ta'u malee dhaabbatichi dhaabbilee kanaan dura Itoophiyaa keessatti akka hin sochoone dhorkaman akka Quest Native Tians mala Pyramid Scheme jedhamuun hojjechaa akka jiru hubanneerra. Kunis namoota baay'ee of jalatti ijaaruun kan hojjetamu yommuu ta'u namootni dursanii dhaabbatichatti galmaan maallaqa yommuu argatan namoonni boodarra makaman hedduu immoo goyoonfamanii ni hafu. Dhaabbatichaaf gama baankii Abisiiniyaaf baankii daldala Itoophiyaatiin kaffaltiin raawwatamaa tures ragaan Itoophiyaa cheek argate ni mul'isa. Maamilli FIAS 77 Itoophiyaa cheek haasofsiise dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti galmees ta'e waajjira hin qabu. Abbootii qabeenyaas hin beeknu jedheera. Yeroo keessa dhaabbaticha irratti komiiwwan ka'uu kan himu maamilchi gaaffii yommuu gaafannu FIAS keessaanii ari'amtu nuun jedhu. Iftoomina hin qabu jechuunis ni hima. Dhaabbatni FIAS Itoophiyaa keessatti galmaa'eera jedhus kun sirrii akka hin taane waajjira galmee daldala ministeera daldalaatti mirkaneeffanneerra. Itoophiyaa cheek nama bakka bu'aa dhaabbatichaati ofiin jedhee waa'ee hojii dhaabbatichaa kan gaafate yommuu ta'u namootni gama feesbuukii, tiiktookii fi yuutuubiitiin qabiyyee yommuu cuqaasan lakkoofsi daawwattootaa ni dabalaafi. Kanaafis feesbuukii irraa kaffaltii ni arganna. Isaan waliin hojjennaa jedheera. Haa ta'u malee geessituun gara miidiyaalee hawaasaa kunneen geessu akka hin jirre ilaaluu dandeenyeerra. Namni ani bakka bu'aa dhaabbatichaati jedhe kun waliigaltee feesbuukii waliin qaban akka nutti argisiisan kan gaafanne yommuu ta'u ana bira hin jiru harka namoota biyya alaa jira jedhee nuuf deebiteera. Dabalataan marsariitiiwwan burjaajessitoota sakattaan Scam Advisor fi Scam Detector jedhaman marsariitiin FIAS 77 marsariitii burjaajessitootaa akka fakkaatu ni agarsiisa. Namootni hedduun birrii 100 hanga 10,000 gama baankiitiin dhaabbatichaaf kaffalaniiru.
akkuma olitti eerame dhimmi FIAS poolisii federaalaan qoratamaa jiraachuu Itoophiyaa cheek tajaajila nageenya faayinaansii Itoophiyaa odeeffateera. Dhaabbata kanaan dabalataan qaamolee gochaa burjaajii yookaan gooyyomsuu gama intarneetaan raawwatamu irratti hirmaachuun shakkaman kunneen biroo irratti hordoffiin adeemsifamaa akka jiru dhageenye jirra. Egaan dhaabbanni FIAS 777 kunii har'a gaafa 22 Duwwaajaa 2022 cufamuu isaa miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni baay'een dubbachaa jiru. Akkasumas namoonni fayyadamanii nyaatamneerra jechuudhaanii dubbatachaa ni jiru. Akkasumas dhaabbata FIAS kan kanaan dura waggoota hedduudhaaf hojii akkasii irra ture. Akkasuma kasaaree barumsaa yookaan saamii barumsaa ni yaadatama. Egaan akeekni seexanaa maal akka ta'e waan beeknuuf seexanni akka nu hin gooyyomsineef kanan goonaa jedha 2 Qorontos 2:11 irratti. Dhaabbati daldalaa baay'een yeroo ammaa addunyaa kana irratti diriiranii jiru. Kaan kallattiin kaanis haal kallattiidhaan hojjetu jechuun daldala qaamaa fi qilleensa irraati. Keessumaa daldalli har'a addunyaan fuutee fiigaa jirtu baay'een isaa citee gad fagoo dhaloonni quba hin qabneen laaqamee jira. Baay'een faayidaa argamu ilaalee dhaqachumatti kana fi lakkoofsa hin qabu. Of qabaa dammaqaas seexanni amajaajiin keessaan akka leenci yeroo beela'uutti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee hinnaanna'aa jedha 1 Phexros 5:8. Dhaabbanni daldala FIAS dursaa garee dhaabbata kanaa kan ta'e lammii chaayinaa Li Jian jedhamu bara 1991tti hundaa'ee waggaa 2 booda bara 1997tti gara daldala gabaa addunyaalessaatti seene. Dhaabbanni kun oomisha qorichoota nyaata bakka bu'anii oomishee raabsuudhaan beekama. Qorichoonni oomishaman kunneen qorichoota aadaa chaayinaa jedhamuun ni beekamu. Dhaabbanni kun harka caalaa baay'inaan hojii isaa gama biyyoota hiyyeeyyii gara Afrikaatti harka diriirfatee hojjeta. Mee yaadadhaa bara ani mana barumsaa sadarkaa 1ffaa baradhu 90moota keessaa akka dinqiitti buddeenni kiniidhaan kennamuu jalqabeeraa nuun jechaa turan. Dhaabbanni kun maqaa daldalaa carraa dabalataa boonas jedhamuun namoota danuu gooyyomsuun hojii isaa irratti bobbaasa. Namni tokko miseensa FIAS yeroo ta'u dhiyeessii yookaan product dhaabbata kanaa maallaqa hamma ta'een bituu qaba. Fakkeenyaaf jalqaba VIP 1,000, 3,000, 10,000, 20,000, 30,000 fi isaa oliin bitachuun guyyaatti seenee galii sassaabda jedhuun akka fakkeenyaatti namni VIP 10,000 bitee guyyaatti qarshii 80 hanga 90 ta'e argata. Akkuma miseensa horateen immoo dabalamaa fi adeemaa jedhu. Waan ta'eef naannawaa Finfinnee buraayyuu tajaajiltoonni osoo hin hafiin gubaa bineensichaa fudhatanii jiru. Dhiyeessiin kun ammoo qoricha lafee jabeessaa kaalsheem akkuma fayyummaa qaama namaaf kan gargaaran vaayitaaminoowwan keessatti waan argamaniif ofii isaafis fayyadamuu akka qabu jajjabeeffama. Carraan fayyadamuu isaa dhaabbataa kana keessatti kan guddataa fi deemu qorichoota kan gurguru bira darbee of jalattis miseensota biraaf dhugaa ba'ee geessuu isaan sadarkaan urjii yookaan star level isaa akka kennamaa fi deemuutti barsiifama. Sababa kanaaf namni hunduu hojii idilee isaatti qo'ammachuun hojii kanaaf aarsaa of godhee kurkuraa oola. Fakkeenyaaf tajaajiltootaaf dargaggoota hedduu haa ta'u malee hanga har'aa dhaaba kana keessatti namni milkaa'uun hafeet rakkoo fayyaaf dinagdee isa mudatuun gara mana murtiitti diddiibuudhaan ni mul'ata. Dhaabbanni kun dhaabbata maqaa daldalaatiin dhaloota xaxaa keessaa akka hin baafne meeqatti areeraa jirudha. Xaxaan jalqabaa dhiyeessii dhaabbata kanaa wal qabata. Qorichoonni dhaabbata kana irratti raabsaman dhibee kaansariif akka nama saaxilanii weebsaayitiin chaayinaa deelii jedhamu bara 2015 keessa gabaasee ture. Qorichoonni dhaabbata kana irraa raabsaman nyaata bakka bu'u jedhamuun kanaaf farfaman yoo ta'u dhugaan isaa garuu kana miti. Maqaa nyaataatiin qaama namaa keessa dhibee awwaaludha. Bineensichi kaayyoon isaa hangafa baay'ina namaa dhibbeentaa guddaan gadi hir'isuu waan ta'eef dhiyeessii nyaataa talaaliiwwanii fi qorichoota adda addaa karaa dhaabbata daldalaa ergama isaa fudhatanii ba'anitti fayyadamuun dhukkuba turee mul'achuun lubbuu galaafatu qaama namaa keessa awwaalaa jiru. Dabalataan qorichoonni isaan raabsan dhiiraaf dhalaa rakkoo seenummaaf kan saaxiludha. Kun ammoo sanyii namaa akka hin baay'anneef yaadameeti.
Qorichoonni kunneen akkasuma ulfaatina kan baay'ee dabalaniif dhibee akka sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaatiif kan nama saaxilanidha. Lammaffaa dhaabbanni kun miseensa garee Illuminaatii waan ta'eef namoota hojichaaf miseensa ta'an ofitti qabuun warra bineensichaaf mallatteessan hamma baay'annaa dirqama isaanii giddu galeessa godhachuun maqaa Star jedhuun maallaqaan macheessee lubbuu isaanii seexanaaf bitaa jira. Namoota hojii kana adda dureen hojjetanii fi dhaaba kanaaf dhugaa ba'an suuta caqasuun haga jiru mirkaneeffachuun salphaadha. Lubbuun baay'eenis ulaa kanatti badanii seexanni jireenya isaanii hirriba keessa dammaquun isaa ulfaatu raffiseera. Sadaffaan dinagdee dhalootaa irratti dhaabbanni kun miidhaa hamaa dalagee jira. Kanaaf biyyoonni akka Baangilaadesh, Chaayinaa fi Jarmanii fa'aa ragaadha. Biyyoonni Afrikaa kanneen akka Keeniyaa, Itoophiyaa immoo yeroo ammaa dhaabbata kanaan baay'ee nyaatamaa jiru. Dhaloonni yeroo fi maallaqa isaa dhabaa kanatti aarsaa godhee hojjetee harka isaa qullaa deebi'aa jira. Walumaa galatti dhaloonni dhaaba kanatti miseensa ta'ee hojjechaa jiruu fi ture tokkoffaa qoricha dhaaba kana irraa raabsamu fudhachuun wabii fayyaa isaa boorii dhabee jira. Lammaffaan dhaaba kanatti miseensa ta'uun utuu hin beekin miseensa garee bineensichaa waan ta'eef lubbuu isaa dhabeera. Sadaffaan yeroo ofiif itti hojjechuu qabutti dhaaba sobaa kana jala hiriiree waan hojjeteef dinagdee isaa bishaanitti areeree jira. Hubachiisa asxaa isaanii yookaan suuraan armaan gadii ija qalbiin yoo ilaalle 666 agarta. Akkasumas suuraa Itoophiyaanotaa ibsuu fi afaan Amaariffaan yaada isaanii ibsatan keessaa dubbii dhoksaan qabu ni argitu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 9 kaasee yommuu dubbatu dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaatii warra amantiitti jajjabaattan ta'a. Seexanaanis mormaa yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyoo inni ayyaanni hundinuu bira argamu inni karaa Kiristoos karaa ulfina isaa bara baraan isin waamee ofii isaatti iddootti isin deebisa, isinin dhaaba, isinin jabeessaa, hundee keessanis hin cimsaa jedha. Dhumarrattis dhaamsa nuti qabnu tajaajiltoonni dhaabbata kana keessa jirtan harka keessaa fudhadhaa. Tajaajiltoonni dhaloota sakaltanii daldala seexanaa itti hin galchinaa. Ofii keessaniyyuu oduu dhiisaatii kadhadhaa. Namoota miseensa dhaabbata kanaa ta'an immoo odeessituyyuu hin qaqqabsiiftu. Namootni hedduun biitkoyinii bituuf maallaqa dhangalaasanii abjuun duroomanii qaqqabachuuf dadhabanii namoota wal ajjeessuuf wal barbaadaa turan itti dhiyeenyaan hin beekaa. Kanaaf of dhowwaa. Tiyaansi keessaa obboleessa raajummaan tajaajilu tokko ani waggaa 7 dura osoon gorsuu didee seenee amma raatus miti. Inni tokko immoo gunda biratti kaachisii miseensa ta'ee qoricha liqimsaa ture maraatee bakka tajaajilutti gaafa fidan biiftuu irra teenyee gulufnaa galaana keessa jiraanna jedhee xibaaraa ture. Atis dafii deebii faarfattoonni fi tajaajiltoonni buraayyuu walitti qabamtan immoo hedduun keessan faalamtanii akka jirtan qabatamaatti odeeffannoo dhugaa qaba. Adaraa bineensa kana jalaa ba'an ergaa dhaamsa koo isa dhumaatii. Hiyyumnis rakkinnis ni darba, Kiristoos garuu ni dhufa. Kanaaf dhaloonni ija qalbiin wal haa ilaaluun socho'aa utuu hin hubatin quba hin gubatin jedha Oromoon. Yeroo tokkollee ta'a malee gara biyya hormaa xiyyaaraan deemuu keessaniin gara biyya kamiitti imaluu barbaaddu? Maaltu akka isin barbaachisu odeeffannoo qabdu? Carraan xiyyaaraan tola deemuu isin dandeessisu akka jiru ni beektu? Tikeetii xiyyaaraa fi yoom akka imaltan akkasumas xiyyaara gatiinsaa gadi aanaa fayyadamuu ni barbaaddu? Maarree YouTube yeroo jalqabaatiif odeeffannoo imala xiyyaaraaf balaliinsa xiyyaaraa akkasumas oduuwwan haaraa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa irraa bahan kan isin biraan ga'uuf baname subscribe gochuudhaan gatii xiyyaaraaf odeeffannoo daandii xiyyaaraa biyya keenyaa guyyaa guyyaatiin argadhaa isiniin jenna. YouTube dhimma kanaaf qofaaf baname koomantii jalqabaa irratti waan jiruuf koomantii jala gadi seenuudhaan maatii ta'a. Odeessaa haaraa waa'ee imala xiyyaaraas argadhaa isiniin jenna.